Akkam jirtan hordoftoota keenya kun qophii OBN International irratti kan isiniif darbu qophii hariirooti. Qophii hariiroo keenya irraatiin keessummaa qabannee isiniif dhiyaanneetiin jirra. Norway Oslo jechuudha. Keessummaan keenya har'aas hayyuu xiinqooqaa kan ta'an Dr. Amaanu'eel Raagaadha. Dhimma afaan Oromoorratti bal'inaan kan mari'annu ta'a. Hanga xumuraatti nu faana turaa kan jennu ogeeyyii istiidiyoo maraa dabalatee jechuudha. Qophicha qopheessuun kan isiniif dhiyeessu ana Kaaluu Baqqalaati. Turtii gaarii. Baga nagaan toora Skype keenya irratti nuuf argamtan siniin jenna Dooktar. Baga nagaan eegdan ulfaata. Mee gaaffii jalqaba irratti walitti makamuu paartii Addawaayii fi deeggartoota ilaalchisee jechuudha. Qabxiilee kaan keessaa shanaffaa irratti sirna qooqa daneessummaa baay'ee keessummeessuu danda'a kan jedhudha. Afaan hojii paartichaas tokkoo fi sanaa ol ta'a kan jedhudha. Keessumaa Oromoon immoo bal'inaan gaaffii kana waggoota hedduudhaaf gaafachaatiin ture. Isin akka hayyuu Oromoo tokkootti akkamittiin ilaaltan waan kan? Tole gaaffii kanaaf galatoomaa inni guddaan gaaffiin afaan Oromoo kan kaleessa ka'e tun ta'in waggoota dheeraadhaaf yoo xiqqaate waggoota 50 darban kana keessatti aktiivlii dhimma irratti Oromoon gaafataa turedha. Keessumaa immoo jijjiirama yeroo ammaa kana fiduuf illee gaaffilee ciccimaa ka'an keessaa tokko ture. Yeroo dheeraadhaaf kan eegame jechuudha. Kanaaf wanti kun gara hojiitti galuun waanuma barbaachisaadha. Inni walitti dabalama paartilee adda addaa kana dabalatee inni akkuma jirutti ta'e jechuudha. Isaa alatti paartiin kamillee dhufu gaaffiin kun gaaffii dhaabbataadha. Gaaffii deebii argachuu qabudha. Kanaaf haala amma jiruun hojiitti galuuf yaaduun yookaan immoo hojiitti geeddaruun gaaffii kana deebisuun waan dansaa. Gaaffii kana haala kanaan ilaala jechuudha. Gara hojii qabatamaatti galuudhaaf immoo mootummaa fi qorattoonni hayyoonni Oromoo afaan irratti hojjetan irraa maaltu eegama? Ummata Oromoo bal'aa dabalatee. Wanni kun waan yoo xiqqaate waggoota 30 darban kana keessatti ittiin hojjetamaa ture afaan Oromoo akka naannootti afaan bulchiisaa ture, afaan mana murtii ture, afaan mana barumsaa ture, afaan amantaa, afaan hawaasa bal'aan itti waliigalaa ture, afaan barnootaa ta'e yeroo dheeraadhaaf waggaa 30 tajaajileera. Kanaaf afaan haaraa miti wanti qophii guddoo barbaadu hin qabu. Wanti inni tarii kallattii mootummaatiin wanti godhamuu qabu afaan federaalaati yoo ta'e ekspertii lafatti dhaabuun barbaachisaa ta'uu danda'a. Biiroolee mootummaa federaalaa keessatti namooti heddumminaan afaan Oromoo dubbatan jiru. Namootuma kanatu afaan sana akka afaan hojiitti fayyadama. Afaan lammataa godhee jechuudha. Isa dura Amaariffa duwwaadhaan fayyadaman yeroo kilaayintiin yookaan immoo fayyadamaan afaan Oromoo tokko dhufu namicha sana afaan Oromootiin keessummeessu jechuudha. Itti dabalees immoo biiroo sana keessa wanti jiru caasaa biiroo sana keessa unkaaleen adda addaa guutaman, gaaffileen adda addaa geggeeffaman, hojiin dalagamu hundumtuu, maanuwaaliin jiru hundumtuu afaan Oromootiin kan afaan Amaaraatiin ture suni afaan Oromootti geeddaramaa jechuudha. Kanaaf qophii xiqqoo barbaaduu danda'a. Qophii barbaada jechuun garuu immediately amma haala jiru kanaattiin hojjechuu hin dandeenyu jechuu miti. Guddina kallattii xiqqooqaatiin yoo ilaalle sadarkaa gaarii irra jira afaan Oromoon sadarkaa nama tuffachiisuu irra jiru. Yeroo gabaabaa keessatti kan hojii jalqabee garuu waggoota 30 kana keessatti immoo waa hedduu ittiin dalagameera. Kanaaf yaaddoon hin jiraatu kallattii sanaan bajetii xiqqoodhaanii waa hedduun hojjechuu danda'ama kallattii mootummaatiin. Kallattii nama dhuunfaatiin immoo yoo ilaalle egaa Oromoon itti fayyadamuu maalatti waan gara biraa inputii maalitti dabaluu danda'a akka uummataatti ittuma fayyadamuudha afaan isaa kana carraa argate kanatti itti fayyadamuudha jechuudha.
kallattii namoota qorannoo gaggeessanii yookaan immoo hayyuulee xinqooqaa fi saayinsii afaanii yoo fudhannee ilaalle immoo wanti itti guutiin tokko jiraachuu danda'a. Itti guutiin kuni afaan teknikaalii gochuu fakkeenyaa fi afaan bulchiinsaa gochuu keessatti silumaa ittiin dalagamaa ture. Isa alatti afaan saayinsii biiroolee saayinsii hawaasummaas haa ta'u saayinsii naachuraal saayinsii keessatti wanti itti guutamu tokko jiraachuu danda'a. Keessumaa kallattii kuusaa jechootaa kana hojjechuudhaan haa ta'u maanuwaalii jiru yookaan immoo maanuwaalii waajjiroota garaa keessa jiran kana fuudhanii afaan Oromootti geeddaruun tariirraa eegamuu danda'a ta'a. Kanaaf qophii guddaa gochuun gaariidha. Amma haalli afaan Oromoorra jiru sadarkaa yuunivarsiitiitti PhD ittiin baratamaa jira. Kan eebbifamtooti hedduun kan xinqooqaan eebbifaman afaan Oromoorratti kan isaan hojjetan Oromoo ta'anii jechuudha. Kanaaf barsiisotis akkasuma immoo kan afaan Oromoo barsiisan kan xinqooqa barsiisan qophii godhanii waan kana irratti qooda fudhachuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Dirqama lammummaa ta'a yeroo kanatti. Kaffaltiin akka kaffalamuufis hin kaffalaminis tola isa tajaajilanii kallattii kamiin iyyuu irratti ba'anii hojjechuun raayee gama jedheetan abdadhaa ana dabalatee jechuudha. Afaan kun afaan og-barruuf artii akka ta'uuf maaltu hojjetamuu qaba bal'inaan? Egaa afaanni tokko guddina afaan tokko guddina saba sanaatii fi dinagdee saba sanaa agarsiisa. Jechuun bal'inaan afaan Oromoo haasa'amu malee gubbaa Tigraay ka'ee hamma goda Mombaasaatti baawundarii dheeraa hamma naga'u keessatti namoota miliyoona 45 amma 50 ta'uun haasa'amaa lafa bal'aa irratti spread godhee jira jechuudha. Akka afaan lammataatti immoo naannoo amman jedhu kana keessatti bal'inaan itti fayyadamaa jira. Kanaaf wanni kun kabareejiin afaanichaa already gaadha. Namni akka lingua francaatti itti fayyadamuun yookiin immoo afaan waliigalteetti afaanota 2-3 gidduutti itti fayyadamuun afaan kun akka hojii bal'aadhaaf oolu gochuun irraa eegama ture silumaayyuu. Kanaaf itti fufiinsaanii guddina isaa irratti hojjechuun barbaachisaa ta'a. Isa akka kampeenii yookaan immoo akka duulaatti al tokko kaanee kana goona jennee kaanutu hin ta'in kallattii pilaand ta'een kallattii kaayyeffamaadhaani waggaa kana keessatti kanan hojjetu. Waggaa tokko keessatti immoo sanan hojjetu. Haala kanaan gargar hiranii hojii yeroo dheeraa keessatti hojjetamuu danda'u hojjechuun barbaachisaadha. Keessumaa afaan kun afaan Afrikaa keessaa wanti adda isa godhu immoo jira kallattii tokkoon yoo ilaalle jechuudha. Ilaalcha namooti afaan kana dubbatan afaan isaaniitiif qaban afaanota Afrikaa warra kaan irraa adda. Afaanota Afrikaa warra kaanii gaafan jedhu afaanota Naayijeeriyaa kan akka Yurubaa afaanota guguddoo jiran kan afaa kana yoo ilaalle ilaalchi uummati sun afaan isaatiif qabu afaan Oromootiif jiru gaafa wal bira qabnee ilaallu xiqqaadha. Kun immoo leegasii koloniiti. Koloniin gaafa dhufu koloniin adii gaafa dhufu afaan ofiitiif akka gadaantummaan afaan ofii akka gadaanaatti akka ilaalan godheeti kan inni sheeppii godhee bahe jechuudha biyyoota Afrikaa kana keessaa. Kanaaf baay'ee isaaniitiin afaan keessan dandeettii afaan saayinsii fi afaan teknoolojii ta'uu hin qabu. Kanaaf afaan keessanitti hin fayyadaminaa. Afaan Ingilizii, afaan Faransaayii fayyadamaa jedhameeti kan gorsamaa ture waggaa dheeraadhaaf. Isaanis haaluma kanaan ilaalu turanii namooti baay'een qaroominni afaan Faransaayii haasa'u, afaan Ingilizii haasa'udha jedhanii yaadu turan. Inni kun afaan Oromoorra hin geenye. Egaa koloniin gara biraadhaan jiraachuu danda'a. Kolonii keessootiin tarii miidhaan afaan Oromoorra ture jira. Amma yeroo dhiyootti iyyuu jira. Amma iyyuu namooti akka afaan kun achi waliin adeemne quucarsuuf yaalan jiru. Haa ta'u malee uummati isaa akkuma jedhee uummati isaa ilaalchi inni afaan kanaaf qabu bal'aadha. Guddaadhas immoo eenyummaadhaa wajjin walitti hidhatee jira. Akka
qodaatti wanti fayyadamu jedhee miti kan uummati Oromoo yaadu. Maalummaa kooti, eenyummaa kooti. Waggoota dheeraaf qabsoo darban kana keessatti qawwee kaasee uummati Oromoo kan ittiin lolaa ture. Afaan kootu badaa jira, afaan koo balleessaa jirtu jedheeti. So elementiin wayii tokko eenyummaa ofiitii wajjin wal qabatee jira taanaan wanti sun waan badus miti. Waan akka salphaatti ilaaltu miti. Kanaaf amma afaan kana yoo fuunee afaan hojii ajennu afaan saayinsii qorichaa medical saayinsii ittiin baranna yoo jenne Oromoon gammadee fudhata. Wanni kunis immoo productiveidha. Kanaaf sadarkaa federaalaa duwwaatti afaan hojii gochuu duwwaatu hin ta'in afaan yuunivarsiitoota keessatti illee ittiin saayinsiin baratamu gochuudhaa fi ka'uun qophaa'uun barbaachisaadha. Guddinni isaa egaa levelii kanatti jechuudha. Afrikaa keessatti afaan dorgomaa goona yookaan immoo afaan guddaa goona jennee gaafa yaadnu guddinni afaan kanaa qaroomina nuyi qabaannu wajjin wal qabata gatii ta'ee fi gara caalu gara sanatti orientoo gochuun barbaachisaadha. Isatti kaafte irratti fakkeenyaaf ogbarruudha. Waa'ee ogbarruu barreessuutiin maaliin kuni akkuma silestimee ogbarruu barreessuunis ogbarruu leellisuun kunis namni dhalootaan waanuma qabuudha garuu jireenya uummata sanaati kan murteessu. Uummati afaan sana haasa'u baay'een isaa hiyyeessa yoo ta'e magaalaa keessa hin jiraatu yoo ta'e afaan sana gara qaroomina kanaatti fiduun nama rakkisa. Yeroo dheeraaf immoo kana ture. Oromoon gara maarjiniitti gara magaalaa alaatti oofamee ture. Jireenyi uummata Oromoo magaalaa ala. Ammas yoo laalle wanuma makee hamma tokko jiraachuu danda'a. Magaalota Oromiyaa keessa iyyuu namooti afaan Oromoo dubbatan baay'achuu dhabuun faan jira lafa lafatti. Irra guddeessa namoota afaan kana tuffatan faa jiraachuu danda'u. So akkuma kana akkuma dinagdeen kee ol ka'ee afaan keessa guddataa deemu. Kanaaf Oromoo qaroomsuun barbaachisaadha. Dinagdeedhaan guddisuun barbaachisaadha. Barumsa irratti akka isaan ciman gochuun barbaachisaadha. Kanaaf yeroo waa'ee afaan kanaa dubbannu waa'ee dinagdee isaatii, waa'ee siyaasa isaatii, waa'ee jireenya isaatiitii hojii wal bira qabneeti kan nuyi dubbannu. Kanaaf guddaa goone mul'isuuf Oromoon guddachuu qaba jalqaba. Jalqaba gaafan jedhu procedure walitti aanee dhufu miti wanti kuni wal duukaanuma deemu. Yoo ati qabeessa taate, yoo ati dureessa taate namichi dhaggeeffata, wanta hojjettu ilaala. Yoo ati magaalaa keessa jiraatte kan fiilmii hojjetachuu dandeessu, baadiyyaa keessa tokkoffaa resoursiin isaas hin jiru. Lammata immoo humni sunis hin jiru. Humni leencalloo hin qabaatan. Kanaaf gara magaalaatti fiduun ittiin hojjechuun amma ittiin hojjechuu jalqabuun of kanarratti treenii gochuun kan ofirratti wanni gochuun shaakalaa deemuun guddina afaan kanaatii fi karaa bana. Yeroo tokko akka afaan Oromoo afaan hojii ta'ee hojiitti galuu fi waggaa dheeraan fudhanne hawwiidhuma namoota qabantu namoota kuma tokko ta'antu iddoo tokkotti walitti qabamanii hayyoota Oromoota irratti murteessee isa booda akka dandeettii isaaniitti barsiisoti barreessitoonni aluma tokkoon ka'anii waggaa gabaabduu gidduutti kitaabota barnootaa, kitaaba asoosama adda addaa barreessaniiti aluma tokkoon bakka qabate. Kanaaf wanta yeroo sana duulaan hojjetame kana amma immoo yeroo tasgabboofne biyya qabannee jirru kanatti biyya keenya kana bulchaa jirru kana keessatti in a way baay'ee nu rakkisa jedhee yaadu. Gara afaan wanni itti geeddaruu fi kanaaf namooti waa barreessan, namooti asoosama barreessan, namooti walaloota adda addaa barreessuu danda'an kana irratti hojjetaa jiru. Garuu kun immoo gahaa miti. Kitaaba isaanii kana namni yoo irraa bituu danda'e, yoo namni dubbisuu fi danda'e kan irratti hojjechuun danda'amu jechuudha. Jara kana encourage gochuu gara fuulduraatti warroota asoosama barreessan, warroota walaloo barreessan, warra namoota ajennu doyii adda addaa barreessan kana, namoota fiilmii barreessan kana badhaasuun gara leencalloon akka isaan guddatan gochuun warra kaan akka isaan ka'anii irratti hojjetanii fi karaa banaaf kunillee kallattii tokkoon kallattii mootummaatiin isa ta'u kan nama dhuunfaatiin waan hojjetamuu qabudha jechuu kooti.
Kana fakkaata gaa jechuudha. Isaan namoota hojii akkanaa hojjetan jajjabeessuudhaaf hojiin isaanii kun hawaasa bira akka ga'uuf maaltu hojjetamuu qaba jettan amma bal'inaan hawaasa bira akka hin geenyetti waan kaaftaniif. Inni guddaan jeequmsa waggaa 3 darban kana keessa jiru ammoo seeraan hin tasgabbeessine. Tasgabbiin kun yoo dhufe tarii namni gara ofiitti deebi'a, gara jiruu ofiitti deebi'a. Barataan seeraan gaafa yuunivarsiitota jiran kana keessatti seeraan barachuu danda'u, gaafa nagaan bu'uu danda'u, gaafa lubbuu ofiitiif namni sodaachuu dhaabu gara ofirraa bu'ee waa hojjechuutti adeema. Kanaaf inni jalqabaa dubbii amma jiru kanatu tasgabbeessanii bareedaa irratti fakkaata. Isa taaneeti hojii isa kaan hojjechuun danda'ama. Akkuma sila dubbadhee qaroominni fi guddinni dinagdee ati qabdu magaalaa tokko keessatti eenyummaa kee akka haaluma kanaa riflektii godha. Kanaaf magaalota guguddoo akka Finfinnee keessatti amma sentariin aadaa banameera. Sentarii aadaa kanatti fayyadamuu dandeenya. Tiyaatira adda addaa yookaan immoo dooyyaa adda addaa ittiin agarsiisuun fiilmii adda addaa barreessanii fiilmii kana hojiitti geeddaranii fidanii namoota agarsiisuu danda'uun mana tiyaatiraa banuun lafa itti namni bashannanu kana wanni gochuun lafa kitaabitti maxxanu babal'isuun fakkeenyaaf mana maxxansaa garaagaraa babal'isuun baadiyyaaf magaalaa raabsanii gurguruun tarii karaa banuudhuma karaan isaa banamaa ta'uu danda'a ammayyuu garuu ispoonsarii gochuuf barbaachisa. Namooti baay'een kitaaba barreessanii lafa kaa'an jiraachuu danda'u. Namoota kana akka isaan hojiitti galan akka isaan waan kana isa barreessan kana immoo gabaatti geeddaratanii ofiis immoo kaka'umsa godhatanii itti fufan gochuudha jechuudha. Inni jalqabaa garuu akkuma jalqaba dubbadhee nagaa buusuun barbaachisaadha taate kanatti inni guddaan isa. Mee inni biraa waa'ee fiilmii jettanii fiilmii afaan Oromoo bal'inaan baheetiin jiru garuu immoo waa'ee qabeenyaa fi humnaa kaaftaniitiin jirtu dhuguma qabeenyaa fi humnaa kaka'umsa isaatu dhabame malee qabeenyi fi humni waan kana ittiin hojjetan hin dhibne jedhanii namoonni bal'inaan kaasu kanarra maal jettu akka hayyuu Oromoo tokkootti. Egaa fiilmiin sadarkaa baay'ee qabaachuu danda'a. Sadarkaa magadaanaatti iyyuu keessa hin jiru jechuu kooti malee. Sadarkaa Itoophiyaatti akka biyyaalessaatti iyyuu wanti fiilmiin afaanotuma gara biraa keessa jiru afaan Amaaraa yoo ta'u akka fiilmiitti waan ilaalamu. Fiilm produkshinii fi kaampaniin fiilmii indastiriin sun baay'ee dadhabaadha. Kaameraa madadhabaa tokko, kaameraa nama dhuunfaatiif oolu tokko. Kaameraa isin fayyadamtan kanallee miti. Kan keessan kun miliyoona hedduudhaan kan bitamu baatu isin bira jiru. Nama kaameraa caccabaa baatee deemu kanatu walumatti fuudhee akkuma godhee isuma akkuma diraamaatti walitti godhanii isuma ediitii godhanii kun fiilmiidhaan ilaaliidhaan amma kan itti jiru. Saayinsii fiilmii bada waan hordofee hojjetamus miti horii horii walitti funaannachuuf safara keessaa waanuma walitti shushubbulamee hojjetamudha. Haa ta'u garuu innumti kun iyyuu namni ilaalu jira taanaan waan kana hin guddata gatii ta'ee fi isarraa ka'ee waan gara biraatti ce'uu danda'a. Kanaaf dhuguma qabsiin isaan jiru wanti nuyi jennuu fi indastiriin sun biyya sana keessatti guddachuu fi indastirii birrii miliyoonota hedduudhaan hojjetamudha malee birrii xiqqoo fudhattee kan itti baatu miti aktoroota achi keessatti hojjetan kanaa fi qarshiin kaffalamu qarshii gahaa miti ekspertii gahaa hin qabnu kaameraamaaniin nuyi qabnu fakkeenyaaf biyyicha keessaa qabnu. Levelii maalitti kan inni barate editariin biyya keessaa qabdu kun fiilmii editariin levelii maalitti barate eessatti barate baay'een nama akkasumatti hawwii qaburraan ka'ee kan gara kanatti galeedha. Haa ta'u gaariidha iyyuu. Egaa eegatti galanii namooti kuni gara fuulduraatti akka isaan bal'inaan baratanii levelii fiilmiin addunyaa irra jirurra ga'uudhaa fi gara sanatti adeemuun gara barumsa isaatti gara ofii geeddaruutti deemuun barbaachisaadha. Kanaaf horiin jira jennu kuni horii birrii 100,000 200,000 hojjettu miti. Tokko kan. Fiilmii gaafa barreessina jennu immoo halkan tokko kan itti barreessitee bultee ganama uummatatti agarsiiftu miti. Waggoota dheeraa. Dooktar waan xiqqaarraa kaanii waan guddaarra ga'uuti. Isumayyuu koo namni keenya waan kana kaka'umsa isaa fudhatee hojjete hin jiruudha kan jedhamu komiin ka'u fiilmii wal qabatee. Yaa egaa ilaama kaka'umsa isaa dhabuu miti akkuma isin jedhe magaalaa keessa hammam jirraa
baay'inni namaa baadiyyaadha kan inni jiraatu. Itti dabalee immoo humnuma isaa sana iyyuu immoo qabaa isa jedhudha. Humna isaa inni yeroon siin jedhu barreessitooti Oromoo iyyaalu kan fiilmii barreessan namoota baay'een beeka. Haa ta'u egaa levelii biyya Itoophiyaatti iyyuu fiilmiin isaan barreessuu yaalan kuni harkaa fuudhamee eessattitu produced ta'ee gabaadhaaf dhiyaata. Wanni sun amma sana salphaanatti fakkaatu. Ijoollee yeroo isaan wal ga'anii yeroo tokko fiilmii tokko hojjechuu fi yaalii gochaa turan na yaadadha. Ijoolleen kuni yeroo dheeraatti fudhatee qarshiin qaban turanii hawwii isaa qabu duwwaa. Qarshii isee ammuma ta'ee namarraa solitti godhatanii ofiisitti dabalanii waan godhanii immoo gabaatti baafataniiru. Egaa kaka'umsa akkasii undermine gochuu barbaadee miti. Amma gara furmaataatti adeemnu hayyoota barreessitoota Oromoo irraa maaltu eegama? Amma waan kun akka hawaasa bal'aa dabaltee dureeyyii Oromoo dabaltee waan kana akka inni dhugoomuuf maaltu irraa eegama? Furmaata. Furmaatni guddaan sentarii fiilmii fi tiyaatiraa maqaadhuma duwwaadhaan utuu hin ta'in infraastiraakcharii guutuu yoo danda'ame infraastiraakcharii waan barbaachisu waan meeshaa barbaachisu hundumaa guutanii fi beekumsa gaa haala isaan horachuu danda'aniin namoota gara tireeningii adda addaatti baasanii hojjechuun barbaachisaadha. Inni tokko isa kana. Inni lammataa instituutii jiru kana yuunivarsiitii kooleejii jiran kanaa wajjin walitti hidhuun barbaachisaadha. Sentariin wanta kana gara beekumsaan waan kana wanni godhu yuunivarsiitiidha. Yuunivarsiitii fakkeenyaaf amma yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti yaada akkasii kaasaa turanii yaada gaariidha. Finfinnee keessatti kun godhamuu qaba. Magaalota guguddoo keessa yuunivarsiitoti jiran kuni akka damee barnootaatti fiilmii yookaan indaastirii fiilmii kana haala editingii haa ta'u, barreessuu haa ta'u, kaameeraa maanii produusii gochuu haa ta'u, kallattii kamiin iyyuu waan kana barsiisuu sadarkaa digriittis haa ta'u, dippiloomiinis, sartifikeetiinis haa ta'u maaliini waan kana barsiisuun barbaachisaadha. Isa booda immoo inni akkuma isin jedhe sentariin fiilmii fi wanni produusii godhu kallattii uummataatiinis haa ta'u, kallattii mootummaatiin dhalachuu danda'a. Kaampanii baay'een kaampanii dhuunfaati biyya addunyaa kanarraa kan fiilmii dalagan. Garuu mootummaanis hamma tokko immoo waan benefitii godhu qaba. Kanaaf jara kana pirootektii godha. Kanaaf mootummaan jara haala laayisensii isaatiin haala bira goranii maaltu sinitti irra ta'ee kaawunsilii gochuun illee haa ta'u hojjechuun barbaachisaa natti fakkaata. Mee afaan kanaan wal qabatee jechuudha naannoleen tokko barsiisuu eegalaniitiin jiru. Amma fakkeenyaaf naannoon Beenishaangul Gumuz fudhachuun hin dandeessu. Gara kibbaattis akkana babal'achaatiin jira. Kun walitti dhufeenya hawaasaa cimsuu keessatti akkasumattis immoo afaan kun guddina afaan kanaatiifis shoora inni qabu akkamittiin ilaaltan sin? Afaan tokko ambaasaadara uummata lama gidduu ta'uu danda'a. Kanaaf uummattooti gara biraan uummata Oromoo wajjiniin walii galuudhaaf jedhanii yoo isaan gara yuunivarsiitii isaaniitti, gara kooleejii isaaniitti, gara mana barumsaa isaaniitti fudhatanii kun waanuma nama gammachiisudha. Haaluma kanaan immoo Oromoon normally yoo xiqqaate afaan lama biyya sana keessaa afaan lama nama haasa'u baay'inaani. Kanaaf afaanota biraa barachuun barbaachisaadha. Oromoo irraas akkasuma eegama jechuudha. Jarri kuni positively afaan kana fudhachuuf qophaa'uun isaanii walii wajjin hojjechuuf, walii wajjin jiraachuuf kallattii karaa banuudha jechuudha. Ollaan isaa afaan haasa'u tokko namni hin beekne silumaayyuu yoo afaan namicha tuffata ta'e alatti waanuma nama hin baasnedha. Kanaaf afaan ollaa ofii baruun baay'ee barbaachisaadha. Biyyuma Itoophiyaa keessatti wanni akkasii kan mul'atu malee Afrikaa biyya gara biraa deemte. Keeniyaa yoo jedhatte afaan 20 yoo haasa'u afaan 20 kana keessaa ijoolleen akkasumatti bakkeetti isa barattu, mana barumsaatti isa barattu kallattii adda addaatiin afaan 3-4 haasofti ijoolleen. Waa'een afaan ishuu sin ta'u badaa afaan abaluu gaddeebi'aadha afaan abaluu ol ka'aadhaan miti duun ta'ini ittumaan konversii gochuuf walii galuudhaaf itti fayyadamu. Kanaaf uummata waliin jiraatu taanaan waliin itti fufna jireenya taanaan kana booda afaan walii barachuun afaan walii kunuunsuun eenyummaa keenya bakka kennuudha gatii ta'ee fi bakka walii kennaa deemuun barbaachisaadha. Waan man ofii barbaaduuni ollaa kootiifis godha. Ollaan koorraas immoo in a way kanuman expectii godha. Yoo kana waliin goonu ta'e wal duukaa jiraachuun isin cima. Afaan fakkeenyaa fi
yeroo hedduu wanti Oromiyaa keessatti mul'atu biyya gara biraadhaa dhufanii Oromiyaa keessa jiraatu. Maaliif immoo afaan Oromoo dubbatta jedhanii sumayyuu immoo suma ati haasaa afaan kooyyuu jettee itti himne qabar. Maaluma afaan Oromoo haasofta yookiin afaan kee kana haasofta jedhanii namooti dhiigi isaanii danfu baay'eetu ture. Haala kanaan deemsi guddinni biyya sanaaf dhufuu hin danda'u. Kanaaf walii fi wanni banaa qabaachuun barbaachisaa natti fakkaata. Jaalala waliif qabaachuu jechuudha gabaabumatti. Jaalala waliif qabaachuu jechuun waanuma eeggattu namicha gara biraadhaafis gochuu. Kanaaf afaan gaariidha. Afaan Amaaraas baradhaa, afaan Tigrees baradhaa, afaanota gara biraas barachuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo afaan Oromootiif bakki akkasii banamu kana maal jechuudha? Acceptance gara ofitti fudhachuu, gara ofitti madassuuti. Kanaaf diversity haalattiin accommodate goonutu banamaa jira jechuudha karaa. Kanaaf carraa gaariidha jedheetan kananii wanni jedhu. Kanaaf jara kana jajjabeessuun illee gaariidha. Fakkeenyaaf expertii gahaa erguufiin yoo isaan Beenishaangul jiru miti Oromiyaa keessaa expertii gahaa yuunivarsiitota Oromiyaa keessaa doktoroota baay'eetu jira kan afaan Oromoorratti hojjetan piroofeesaroota baay'ee jira. Isaaniin erguufiin dhaqanii abarsiisan tolallee haa taatu. Gara kibbaa kanattis namoota yuunivarsiitota keessatti hojii ittiin jalqaban yookaan immoo ittiin barsiisuu jalqaban kana jara kana jajjabeessuun hamma bajetaatti illee jara kana gargaaruun barbaachisaa natti fakkaata. Maaliif yoo wal jajjabeessine yoo fayyaa ta'e yoo ansiin jedhetu waan gara biraa naa gochuuf kaata gatii ta'ee fi xiqqoodhuma waan namni yaale kanaa fi ulfaadhaa jechuun barbaachisaa natti fakkaata. Dr. Amaanu'eel Osloo Norweerraa ibsa bal'aa nuu kennitaniif guddaa isin galateeffannaa nagaan nuu tura. Ulfaadhaa isinillee. Egaatiin hordoftoota keenya qophiin har'aaf qabanneetiin dhiyaanne kanumaan xumurameetiin jira. Ogeessota istiidiyoo maraa daballeennee jechuudha. Qophicha qopheessuun kan isiniif dhiyeessan Akaaluu Baqqalaatii. Qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.